Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni kabajamtoota daawwattoota Ashaa inda kadirtu. Akkam jirtan? Nunagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Jirra alhamdulillahi wallahi galata rabbii dachaanii dhufneerra kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma barame kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa kaan piraankiin guyyaa kaan meeshaan guyyaa kaan immoo Diraamadhaan dhufneerra kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma beekamu har'a immoo istoorii keessatti hojjechuu fi maaliif meeshaan kun meeshaa deemu jechuudha. Meeshaa obboleettii teenya hiyoot qabannee dhufneerra. Meeshaan kun meeshaa haaraa of keessaa qaba. Deelii meeshaa haaraa of keessaa qabna finni malee dhufne jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Daawwattoota keenya waan haaraa keessa oolchanii waan ajajatanii nullee mootiyyuu qaamee faashina waan dhufe jechuudha. Halal tanjille finna yoo finni immoo ni jaalatama meeshaan keenya alhamdulillah. Kana yoo isin jiru kabajamtoota daawwattoota keenya obboleettiin teenya hiyoot jechuudha. Har'a eessa deema yoo jettan meeshaan isii algaa of keessaa qaba, kontirool biffee of keessaa qaba, qumsaaxinii qaba. Akkuma san immoo laal kontirool biffee maannoo qumsaaxinii nafsi. Kanaaf waan akkasii of keessaa qaba kabajamtoota daawwattoota keenya. Ammaan meeshaa mana keessaa isin agarsiifnee raawwannee viidiyoo kana meeshaa mana keessatti isin agarsiifnee raawwannee yeroo wal biraan geenne illee isin viidiyoo isin hojjanna jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ammaaf immoo daawwattoota keenya meeshaa mana keessatti waa baay'ee qabdi obboleettiin teenya waa tokko lama miti waa guguddaa qabdi daawwattoota keenya maashaallah rabbiin nagaan isaa galchuu jechaani kallattii maaniin meeshicha isin agarsiisa abbaa maamii immoo kaameraamaanii ta'uudhaan akka gaariitti meeshicha isin agarsiisa ani immoo isinitti hima jechuudha. Asumaan immoo lakkoofsa bilbila keenyaa himee osoo lakkoofsa bilbila keenyaa hin himneen duratti immoo meeshaan kun kallattii maan eessa deema yoo jettan ambo deema. Egaa meeshaa biyya gootaa biyya Haacaaluu Hundeessaa biyya gootaa deema kabajamtoota daawwattoota keenya. Amma meeshaa kana dafnee irra ta'uu barbaadna waan ta'eef an kallattii maaniin gara isin agarsiisu deema. Isin haga dhuma viidiyoo keenyatti akka wajjin turtan isiniin jecha lakkoofsa warroonni lakkoofsa bilbila keenya barbaadan akkuma san immoo yeroo baay'ee bilbilli kun bilbila waasaapiti. Duwwaa 9 69 66 jette 50 Duwwaa 9 77 69 66 50 jechuudhaan lakkoofsa keenya isinii tiitarii yookiin immoo taayitilii irratti isinii barreessina. Qabatanii akka dhuftan isiniin jenna gama waasaappitiin akka isin dhuftan abdii isinirraa qaba. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan mallattoo viidiyoon keenya akka dafee isin bira ga'uuf immoo mallattoo daawul milikitii san xaqqa gochuudhaan like gochuudhaan viidiyoo bira dabraa isiniin jecha ani akkasumaan gamanumaan gama kaameraa tahee. Hayya daawwattoota keenya ammaan kallattii waan meeshaa akkana bareedan kana meeshaa obboleettiin isin agarsiisa daawwattoota keenya meeshaa yoo ta'e yoo tiyyee atillee meeshaa keessumaan laalladhuuti. Itti gammade akkuma galtee bira geettuuf isin jedha qaaliitiyya. Hayyaa daawwattoota keenya gara meeshaatti isin dabarsuu eessarra isin eegan maashina uffata miiccu maaliif madaamiin achitti namichi hibataa turte ani gana halkan saafatti rigattee laala obboleettiin teenya yoo ta'e maashina akkana jiru kana bitattee ismaartii jedha. Hayya daawwattoota keenya banee isin agarsiisu mootu laalame ni beeytan isin warri yaani madaam qimame kana kan beeynen jirtu. Sirriitti beeyti kunoo kana fakkaata maashina kana siin durallee biteera isumarraa laaltee jaalattee silleen kanuma bitattee jechuudha daawwattoota keenya. Maashinni kun kana bichaa miti asumarraa iyyuu na ilaaluu dandeettan nama lama bitee asii qaba. Kunillee jira yaani meeshaan mana keenya keessa yaani ni beeytanii ni kaa'attanii kun jala deema kun immoo warri mootu lakkinaan kaayamee gizee galuu warri keessaa fixee kaartoonni eega jira. Kana jechuun kunoo asumatti keenya hiigaa abbaan jedhetti kenna isin jenna daawwattoota keenya. Maashinichi kana fakkaataa wanni baay'ee isinitti hin jiru. Gatiin isaa qarshii 33 hin bitama daawwattoota keenya. Bitadhaa itti fayyadama achitti maashina barattanii galtanii halkan miicuun maayistir isin jedha daawwattoota keenya. Kallattii maaliin gara meeshaa biraatti isin dabarsu seermiti akkaan bareedu kana laalame qabdi obboleettiin teenya. Maadaamiin saalonii teettee dhuydu achitti hawwaa turte amma maaliif galtee ittiin dhuyne reesi itti dhimmoo qaba jettee bitattee laalame. Akkasiin bareedu saarbisii ani simpili moo fakkatti baasee malee sadii qabdi warqaammaa obboleettiin teenya. Haala kanaan kun faarmuus illee warqaammaa saarbisii illee warqaammaa bitattee irratti galtee mana ofiitti maadaamii ta'uun maksiisiiti jenna obboleettiin teennani. Faarmuusichi gatiin isaa qarshii 5,200 bitama daawwattoota keenya. Amma kallattii maaniin gara distii saraamikiitti isin dabarsa daawwattoota keenya. Distii saraamikii kan bareedu sana qabdi. Kan jalaa fuudhee isin agarsiisu bakkeen baay'ee xibbaa miti. Distii saraamikii akkaan bareedu sana qabdi daawwattoota keenya akka harkallee isin gubne akkuma mana maadaamiin diratu sanitti diradhu kana gisee nyaata hojjetu maali. Fa'aa bittiin jedhiseen. Fiinaati isin telaalika.
Safti. Gaafuutu siif jaarsa keetii ilaali jahaadha laata. Haala kanaan nu bareediyya asii guddarraa qabdeetti kunoo haala kanaan darajaadhaan wanni immoo disti saraamikii gizee tokko adda godhu gizee tokko maxxabashaa qabattee itti kun haala kana. Laalame maxxabashaa kanarratti hojjechuu baay'ee jaalladha. Laalame akkasiin bareedu kun immoo kurreen isaa irratti hin dhabne kurreen isaa gizeen hojii eegalee dhabne haala kanatti qadaaddee waan barbaadetti hojjechuu kan dandeettu. Biqilaa irraa siin jedha obboleettii yaa rabbi nagaan isaa galchuu distii saraamikii kun qarshii 12 bitama. Bitadhaa itti fayyadamas ni jedha daawwattoota keenya. Kana gizee tokko bakka gizee nyaata babbareeda nyaata gaarii nyaata mi'aa hojjechuu barbaadanitti fayyadamtanii kan ammoo ni jira miidha gizee tokko immoo kana fayyadamtan kana xadagaa danda'a ibiddarallee kaanii salaarrallee waan fedhe danda'a kuni. Kana jecha kanallee qabdi obboleen teennaa qarshii 4,800 bitama kuni qarshii 12 kan fakkaatu ni jedha daawwattoota keenya. Kana ammoo sun geetti godhadheetu ilaalame. Hayya daawwattoota keenya keessaa immoo maashina qamashaa qabdi obboleettiin keenya maashina qamashaa ni barbaachisa. Laalame keessattuyyuu paastaa namni jaalatu kurma duqqeetii itti fayyadamuu danda'a. Kan mukarratti itti hidhamanii beektanii kan ammoo itti goota mukeetii mana keetti maaliif nama kadhachaa maaliif ganda itti dhayixee isaan meeshaa jechuudha. Warroonni maashina qamashaa kana bitatan immoo maashinni qamashaa kun jechuudha zayitii of danda'e qaba. Maashina zayitii yookiin immoo maashina qamashaa yookiin zayitii isaa jettanii gaafatanii bituu qabdan jechuudha. Yookiin immoo akkasitti itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya abbaan maamee osuma dhaamsa isin dabarseera yaani bittanii galtanii isin harkaa taphataa ishee dasnuun jedhu waan ta'eef dhaamsa kan isin dabarse yookiin warqaan immoo qaqqayyaramee dhufaarra immoo akka durbee jettamee ilaalamee isin bareedu. Maasha Allah tabaarakallah. Wallahi akkanaan bareedu ilaalame. Ni jira tokko wayii kanatti dhiyaatu isin dura ilaalame amma ilaalame qirtsii ajaa'ibaa kana fiddee ilaala. Wallahi bii qirtsii qabdi baay'ee bareedan garuu baay'ee natti tolte. Haala kanaan inni itti daawwattoota keenya. Yookiin isallee yookiin adda bareedu as keessa isin jala hambaasu ilaala. Maasha Allah an baay'ee jaalladhe. Isin akka jaallattan hojii qaba isin jedha daawwattoota keenya obboleettiin keenya jechuudha. Maal kana saarbisii haala kanatti qollaafillee qoolladhi nama kaatee kana. Silkirraa ilaalaa deema. Silkirraa. Gatii isaa animeeshichi hojjetee baay'ee beeksisaa waan ta'eef gatii isaa baay'ina waan beeku gatii isaa laallee baay'ee hin barbaachisu. Jookii warqaammoon kun qarshii 2,000 ni beeka waan ta'eef laaluu dhabee dhiifama isin jedha abbaa mammee. Kaitaan mootuyyuu maashinni qamashaan hin beekati qarshii 700 bitama maashinni qamashaa. Hayya daawwattoota keenya isintu yeroo baay'ee meeshaa gatii naan hin tumale bira hin tarin jettanii kanaaf abbaa mammee jala dubbate kun asinitti meera daawwattoota keenya. Kaitaan mootummaa isin agarsiisuu barbaade obboleettiin teenya jechuudha. Meeshaan ishee yeroo gabaabaa keessatti deemaa isillee yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaa deemaa waan ta'eef ni beekti zayitii guddiidha waan ta'eef bitaatii mana naageessaa gaaf gadi keessummaa qabaa maal qabaa. Kana jecha zayitii bitu walii gadi fiiguutti zayitii liitirii 10 kuno liitirii 5 liitirii binnee qochi goone fi jirra yaaddamuun barbaadu jechuudha. Gaafa galfate gabaarra fiiguun barbaadu obboleettiin teenya haala kanaan qarooma isiniin jedha hundi keessattuyyuu kaitaan mootuyyuu rakabooti dillaayitii kana rakabooti dillaayitii kana ifaa biratti waan ta'eef sakkaane siinii kallee ishii garkanii maaliif deemuudha waan ta'eef ishii girranii godhe haala kanaan dhiisanii beeytanii siinii masqamma caarraa jechuudha. Siiniiwwan isaa akkuma isin duraanuu beeytan bareedduu sana kunoo jabanaa itti naa biteetteerti jabanaa biteetii jira. Jabanaa bicha mankashkasha kabun akka kooftullee maana jalaa fetteerti bitatteerti kan ammoo irratti akka istoovii bitatteerti bareedduu kenna laalame irratti akka baay'ee namatti tolti wanni tuni. Bitadhaa isin hundi keessanuu achirraa kaatanii yoo buna irra keessan immoo laalame akka walirraa miidhagdu laalame sirriitti maashaallah tabaarakallah. Jabanaan irraa tola mankashkasha irraa tola. Saalonii teettanii gisee buna danfistan baay'ee irraa bareeddi baay'ee isin hojjetti isin jedha daawwattoota keenya. Gatii rakabootii kana kun addatti akka hin shawwadamne gatii rakabootii kana fermeelloo ixaana kana qabdi. Jabanaa irra kaatan tana qabdi fermeelloo kana qaba qarshii 4,000 siin isaa wajjin. Tuni addisi qarshii meeqa qabdi? 500 fakkaata. Qarshii 500 tuni qarshii 500 kun 250 akkas. Kun immoo mandajaan immoo qarshii 800 isin jedha daawwattoota keenya. Kallattii maaliin gara meeshaa itti isin dabarsa share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessuun irraanfatina isin akka hin dadhabne laayikii tuqa. Kaitaan waan yeroo jettan masoobii daabboo qabdu obboleettiin teenya masoobiin daabboo qarshii 2,300 ta'ee jira amma yeroo ammaa kana jechuudha. Masoobii biddeena qabdi masoobiin biddeena ammoo qarshii 2,400 galee jira isin jedha daawwattoota keenya baay'ee dabalaa jira wiixan hin jiru biyya keenya keessatti wiixan marguu dhiiseera. Masoobii akkam bareeddu biddeena bita daabboo qabdi obboleettiin teenya isinillee bitadhaa itti fayyadamaa isin jedha daawwattoota keenya. Kabiraan immoo firii qabdi. Firii
Firijii akkam bareeddu sana qabdi maashaallah tabarakallah. Hin guddanne hin xiqqaanne firijii tana isiniif ani yoo firijii isiniif filadhe firijii kana isiniif filadha maal filattan mana nama tokkotu gahaadha biyya keenya keessatti fayyadamni firijii ganumaa hin jiru waan ta'eef baay'ee gahaadha. Akkuma san immoo baradoo maaqoyyaa qabdi jechaadha. Baradoo maaqoyyaa qabdi sababni isaallee ifaanillee biyya keenya badaa oola waan ta'eef yoo ifaan badee waan isin fireezarii keessaa qabdan isin harkaan taphalaachu inni turaa ifaan deemu jechuudha. Isa kanaaf firijii kana bitadha baay'ee gaariidha jedhee isiniif dhaama isiniin jedha daawwattoota keenyaas maali heddaan isin dabarsu mootu kun jala kanaan haala kanaan madardara baay'ee qaba waan barbaadan qabu madardara dandeettanii as keessallee kun laalami waa hedduutu jira jechuudha waan barbaadan asirra daraddaruu dandeettan. Kana jechuun firijiin kun firijii baay'ee gaariidha mana nama tokkooti baay'ee gahaa akka ta'e jechuudha gatiin isaallee qarshii 30 maashaallah smaartidha jechuudha. Bitadha daawwattoota keenya itti fayyadamaa kan itti aanu maal isiniin jedha istoovii saajii istoovii baay'ee jaalatamaa fi istoovii ilmee qabu jechuudha. Istoofin saachiin kun baay'ee istoofii sadarkaa hedduu qaba ofillee mootu kanumaan ta'e gabaabaa jira modeeliin isaallee mootu garaagarummaa akka qabu jira jechuudha. Distii guddoo irra kaa'uu hin danda'amne jira tokko tokko. Kuni garuu bal'aa fi kadisti barbaadan rakkeettan hatta naga distii kanaatti aga irra kaa'uu dandeettan takka jechuudha. Maaliif bal'inna qaba wal caala. Takka baay'ee xiqqishuudha saachi mataate. Kuni mootu baay'ee guddaa akka ta'e isin jechuu barbaade abbaan maamme gatiin isaa qarshii kuma sadii hin bitamanii beekan daawwattoota keenya mana keessaa namni isin bitan hin jiru maaliif meeshaa orjinaala waan ta'eef jechuudha daawwattoota keenya. Sabiraan mootu iyyuu achitti maadhaa midhaatu tokko isaa turtanii ofii keessanii mootu guyyaa takka hattanii yuunifoormii tokko fataa turtanii amma immoo gizaatti galachuu kun shoore dirachuu nama dabbaraa miire laalaa kallattii malee kanaan bishaan asiin itti naqattanii itti gootanii mabraatiin jirti alhamdulillah biyya keenyallee huccuu keessan tokko fattanii faabittin itti ba'uu dandeettan jechuudha daawwattoota keenya. Haala kanaan uutillee bitadhaa isiniin jedha obboleettiin teennallee uutillee bitattee haala kanaan kunoo qopheeffattee jirti kabiraa immoo maashina juusi kenna biyya ataakiltiin jiru waan ta'eef wanni juusii gurraafu tokkollee hin jiru maashina juusii akkaan orjinaala ta'e kan jira kun guddaa akka ta'e ilaalame maashaallah kana bichaanis jookii lama qaba jechuudha. Kuni qaqimamiitti daddaakatanii asirratti gala qaqimamiitu jira kun immoo jookii lammaffaa isaati. Makiinaan isaa as keessarra maaliif baay'ee bittinneessuu hin barbaanne sababni isaallee ani meeshaan elektirooniksii kun xaxiqqaanii barbaada wanta qabiloonni takka keessa jala buutu hin barbaadu walumaa gala kun asirratti kan agarsiisuu danda'a akkuma kana jira jechuudha yoo ba'ee waltidha. Kana jecha bitadhaa itti fayyadamu. Maashina foonii qabdi. Haara meeshaa baay'ee na dubarta fayyada. Maashinni foonii kun haala kanaan ofii isaatiin agarsiisa kallee. Maashina foonii beektan namni maal waadaa hin jiru kamiyyuu maashina foonii namni hin beekne hin jiru itti daakaa ooltan jechuudha isa kana baasee isin agarsiisa hin barbaachisa. Waaqa salaalaatti malee. Waaqa maashina foonii. Kajuusi. Maashina juusii kuma 3,850 kuma 3,850 maashinni juusii jechuudha. Amma mootuyyuu. Kun immoo 48. Hayyee daawwattoota keenya maashinni foonii qarshii 4,800 bitama asiin durallee isin beeksisee jira jechuudha. Amma mootu kallattimaanii waan haaraa isin agarsiisaa jira daawwattoota keenya saaniin raaniin jechuudha badee ture anillee mootu meeshaan kun agar maraa miti hin bitatin isin jedhe isin beeksisaa ture. Amma mootuyyuu diizaayiniin isaa kalariin isaa sanuma ta'ee jechuudha diizaayinii qayyarate saayizii isaa qayyarate bareedee dhufee jira saaniin raaniin jechuudha. Laalamee kuni fuduraalee sun tokko miti xiqqishuu macaata shaatuyyuu laalaa gisiin geeddu fi gisiin guddatu keessallee walitti waraqaa isaati nageenni jiru argitanii baay'ee immoo xankaaradha. Raanii jedha kunu baay'ee xankaaradha jechuudha. Haala kanaan amma gatii isallee dabalatee bifni isallee babbareeffate jechuudha. Deebi'ee dhufee jechuudha isaaniin kuni keessa dhumaa guddicha isin agarsiisa immoo gisii adda addaatti isin fayyadaman ta'e laalame. Agin digo distii fakkaata maashaallah tabarakallah baay'ee guddaa akka ta'edha. Harraanii kun jechuudha dhumarratti deemee gisee baduu fooriin ta'ee ture kun immoo orjinaala dhufe waan ta'eef baay'ee orjinaala fi guddaa akka ta'edha. Laalamee baay'ee bareeda. Gatiin isaallee qarshii 4,500 dhufee jechuudha. Amma daawwattoota keenya bitadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Kabiraan mootummaa seeraa miti televizyiina.
Saan irraan kana fakkaata amma gara televizyiiniitti naa deebisi keessatti akka daawwattoota keenya televizyiin abbaa inchi 32 qabdu televizyiin keenya televizyiin abbaa inchi 32 asiin dirallee bitataa turtanii dabra iskiriinidha smart jedhama ayyee daawwattoota keenya wanni televizyiin kun qarshii 15,000 bitama baay'ee televizyiina oriijinaala fi bareeda isa ta'edha bitadhaa itti fayyadama faabittinni jedha meeshaa keessan bitadhaa gala obboleen teenya inshaallah qanii galtanii wanni isii keessaa guddoo tokkollee hin jiru yaani manoo ati galtee jechuudha mana ijaarrattee jirti maashaallah tabarakallah rabbiin nagaan si haa galchu meeshaa kushiinarraa qabdee akka saaloniitti galtee jirti kana bichaa miti immoo obboleen teenya akkuma kan iddoo isiniin jedhe algaa qumsaaxinii fi biffee qabdi jechuudha meeshaan isii akkasuma yoo gizeen nu dhaqqabsiisu ta'e isallee isin agarsiifna viidiyoo isaa yoo gizeen nu dhaqqabsiisin immoo meeshaan isii akkasuma fe'amee gara mana isiitti deema daawwattoota keenya share like subscribe gochuun irraanfatina ammaan xumuree jira assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh